Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a baga nagaan dhuftan hundi keessaniyyuu har'a odeeffannoo jajjabaa mana hidhaa qaalittii keessanuu qaqqabe isiniin gahuuf dhufne hundi keessanuu warrin dhagahin dhagahaa dhageessisaa sheer waliif godha. Odeeffannoo har'a qaalittii keessaa Jawaar Mahammadiif gaafii mootummaan dhiheesse akka Jawaar Mahammad hiikamuuf Jawaar Mahammad maal jedhe kan jedhu irraa isin dubbanne jechuudha. Ittaansuudhaan araarrii jedhamaa jiru kun sanyoo iftaanii yookiin wiixata dhufuu eenyuun hirmaachisaa mariin sun dhuguma milkaa'aa jira kan jedhu irraa isin dubbanna. Sadaffaa irratti imbaasiin Ameerikaa kan Finfinnee jiru yookiin kan Finfinnee Addis Ababaan jedhaman Finfinnee jiru girrisaan miila tokkoon dhaabdee barreeffama inni Amaariffaan barreesse Oromeeffatti jijjiirtee jirti. Girrisaa galatoomaa isiniin jenna. Kana irraa isin dubbanna. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya warri nuti har'a dubbachuu dhufne Jawaar Mahammadiif gaafii akkamiitu mana hidhaa keessatti mootummaadhaan dhiyaateef qadma masarat kan jedhamu Amaariffaan waan kana wulii kana guutee Jawaar Mahammad akka bahuuf mootummaan jaarsummaa itti ergee dabdaabbee qaalliteetti isatti dhaqeef Jawaar Mahammad deebii akkamii deebise yoo jedhu sanallee hanga dhumaatti yoo wajjiniin turre ni dhageessu jedheen abdadha warri dhagahin. Kan dhageessaniitus ta'a hangaruu waan kana odeeffannoo qabatamaa waan dabdaabbeen kun qaalittii dhaqee nama achi deemu ijoollee warra dhaqan jara dubbisan keessaan dhagaye jechuudha. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya Abdusseenaan jedhu warri maatii kiyyan ta'e maatii naaf ta'uudhaan sabskiraayib godhaa. Warri maatii kiyya taatan laayik gochuudhaan nama biraan nuuf gaatii odeeffannoon nuti isiniin geenyu Oromoo fayyaduu qaba. Oromoo fayyadaas nus fayyaduu qaba jechuudha. Waliif jiraachuu jechuun wal qofaaf jiraachuu yookiin nama of qofaaf jiraachuu miti namaafis jiraata namnis namaaf jiraachuudha akkas. Egaa Jawaar Mahammad hin baha jedhamee eegamaadha dhugaadha kun hin baha. Jawaar Mahammadiif mootummaan maal dhiyeesse? Jawaar Mahammadiif mootummaan gaafii inni dhiyeesse akka inni bahuuf dabdaabbee barreeffameef irratti maal jedha? Jawaar Mahammad mana hidhaati yoo baate biyyaa hin baatu, biyya keessa teessees naan hin mormitu, paartii ati paartii keenyatti makamte yookiin immoo aangoo ati barbaaddu akkuma warra Biraanuu Naggaa kanatti aangoo gurguddaa ati barbaaddu siif kennina. Ameerikaa isin deemtu biyya keessaa isin baatu teessee as keessa teessee nama nurratti hin kaaftu waan ta'eef kana irratti akka ati walii galtee mallatteessitu barbaanna waan mootummaan jedheef Jawaar Mahammad deebiin inni deebise yoo maali kan jedhu baay'ee tokko onni nama cabsa. Dhugaadhaan namni Oromoon dhugaadhaan kan Oromoo jaallatu Jawaar Mahammad qofitii ta'uu asirratti hin arge jechuudha. Mootummaan otuu nama tokko tokkootii gaafanni kana dhiyeessuuf biyyaa hin baatu eegdonni kan kee akkuma durii sanatti si eega garuu aangoo ati barbaadu si kenninee jennaan karaa nuti barbaannuun biyyattii kana nugusa torbuufummaa kan koo yookiin nugusummaan ittiin jiraachuuf jedhee uummata fixaa ture kana harkatti hin qabdu uummata natti hin kaaftu jedhamee gaafa deebi'u namni didu hin jiru. Mana hidhaa sana dukkana sana keessa miidiyaa irraa fagaatanii waa meeqa irraa fagaatanii dukkana keessa Oromoof jedhanii taa'urra otuu nama tokko tokkooti dhugaadha jedhee achumaan farramee ba'a dabdaabbee sana irratti. Jawaar Mahammad garuu an waan uummanni Oromoo barbaaduun ala waan isin amma barbaaddan kana tokko gochuu hin danda'u jedhe akkasi goota kiyya kabajatusi mala jawwee kiyya bagadidde wallahi ati yoomuu onnee Oromoo keessa bara baraan waggaan miliyoonaaf yoomuu hin dagatamtu ati goota dhugaadhaan Oromoo jaallatu akka taate nu argisiisa. Otuu nama tokko tokkooti hidhaa waggaa tokkoof wayi badii tokko malee mana hidhaa keessa ture Oromoo irraa abdii murata ture. Oromoodhaaf uummata Oromoon abdadhidha jettee galtee kaate hanga yoo nama hidhaa keessa turte illee Oromoo irraa abdii murachuu dhabuun kee dhibbaan dhibbatti amantaa ati nurraa qabduu fi jaalala ati dhugaadhaan Oromoo jaallattu. Oromoon si jaallachuu illee baatu harka dhibba keessa ati garuu dhibba keessaa dhibbatti akka Oromoo jaallattu nu argisiifti. Bagadidde mootummaan waan ofii barbaadu achi keessatti si farramsiisee baasee kun waliigaltee keenya yoo gabbahes akka inni nurratti hin kaane akka inni uummata nurratti hin kaafne jedhanii kana waliigalchanii Jawaar Mahammad mana hidhaadhaa baasuudhaaf dabdaabbee qaallitteetti itti ergan jechuudha. Dheengadda guyyaa 3 dura dabdaabbeen kun kan qaallittii seene. Garuu Jawaar Mahammad waan Oromoon hin barbaanne yoo maaluu ta'e akkuma dubbataa ture haqa Oromoo irraa taakkuu tokko hin sharafinaa jedha. Hanga lubbuun dachee kanarra jirtanutti haqa Oromoo dubbadhaa. Gamma gaafa lubbuun isin keessaa baatuun sodaattaniis ta'e sodaachifamtaniis ta'e bitamtaniis ta'e namni Oromoo ganee milkaa'u hin jiru waan Oromoon barbaadu qofittii dalagaa Oromoo taakkuu tokko duubatti deebisuun hin danda'amu waan jedheef inni illee nu argisiisee jira jechuudha. Ejjennoo isaasa dhugaa.
kanarraas ittaansuudhaan immoo imbaasiin Itoophiyaa maal jedhee ture duula kaleessa immoo Oromoon gaggeesseen duula walii galtee qabuun yoo tokkoomte firassi sodaata akkuma Jawaar Mahaammad yooti ofiif taate yooti fira keetii walii galtee sodaatamte diinni jaallatee si kabaja yookiin sodaatee si kabaja yookiin sitti makama jedha kaleessa ganama yeroo hirribaa kaatu imbaasiin waahii gannaa eebbaa wal qabsiiftee salaam kan jedhu wahii barreessitee turte Amaariffaan nageenya isa jedhu nageenya jettee barreessuu afaan qubee afaan Oromootiin dhiiftee afaan Amaariffaatiin nageenya jettee barreessite jechuudha. Kun tuffii ummata Oromootiif qabdu alisiin argisiiftu Oromoon girrisaa miidiyaa kanarraa dhukkee walirraa kaase kan wal dhagahuudhaan achirratti riipoortii gochuudhaan waan barbaachisu hunda godhee wanta sana daqiiqaa xiqqoo keessa sirreessisiisa. Taayyee danda'a waan inni jedhe osoo argitanii waan barreeffama sana irratti barreeffama akkaan nama kolfisiisu tokko barreeffamee jira. Dhugaaniif ulfi bubbulee mul'ata. Sobni bulee dhumata. Girrisaan wocisiise. Taayyee danda'a barreeffama sana Ameerikaa girrisaan wocisiisee boochisee lafarra gangalatee Ameerikaa yaada isaa jijjiirachiise. Ameerikaan diina biltsiginnaa ta'uu asirratti nu argisiise. Afaan biltsiginnaatii waan barreeffame girrisaa giraazmaachi wocisiisee afaan shanee fi juuntaatti deebisiise. Dhugaan bulee mul'ata. Waan kanaaf girrisaan maangayyoomuu tokkummaa biltsiginnaa yookiin biltsiginnaan jaallatu. Waan afaan shaneetiif hin barraa'iniif Ameerikaa sodaachisee itti iyyee harka kennachiise. Taayyee danda'a jedhe. Barreeffama sana sirriitti otuun isinii dubbisee baay'ee kolfaan duutu barreeffama taayyee danda'a irratti muudiin qabatame barreeffame tokko jira jechuudha. Egaa waa'ee araaraa Tigraay tokko irratti immoo wanti dubbatamaa jiru takka aangaa'onni mootummaadhaa daqiiqaatti jechi jira wal dhaba jechuudha. Ridwaan miidiyaa Turkiif kan kenne tokko irratti mootummaan waraana TPLF yookiin juuntaa dadhabsiisee waan harka kennachiisee maqaleetti galchee jiruuf kana booda waan as deebi'anii lolan jedhamee waan sodaatamu waan hin qabneef wanti inni deemee Tigraayitti seenee warra kana loluuf hin jiru jedhu. Miidiyaa biraa irratti immoo araarri godhamuuf deemaa jiru kun shaneedhaaf juuntaa hin ilaallatu jedhu. Araara hunda hirmaachisee jedha. Isa kamtu dhugaadha jennee ofii keenyaayyuu walii gadii fiignee nurkaa badee. Araara hunda hirmaachise marii hunda hirmaachise erga ta'ee shaneeniif juuntaan erga keessa dhabamni Tigraayiniif Oromoo keessa jiran hoo eenyuuf eenyunni waliin mari'ataadha. Warruma filannoo waliin mari'atee wal injifachiisee aangoo walii kennetu wal falmamoo eenyuuf eenyunni wal falma kan jedhutu gaafii nuti ta'e. Isinis irratti hirmaadhaatii waan kana irratti yaada keessan nookaa nagaan isiniif baay'atu laayik gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa galatoomaa.